namoonni ganda keenya waa'ee obbo Urgeessaa yoo haasa'an nan dhagaham. Inni haadha manaa hin qabu garuu ijoollee immoo qaba jedhuum. Kana jechuunis ofiin fuudhu garuu haadha manaa namaa faana waan jiraatuuf gara caalaan ijoollee ganda keenyaa fuula isatti baatiim. Dubartoonni naannoo keenya immoo osoo danda'amee fi osoo lubbuun jiru siidaan isaa osoo dhaabbatee fi ni hawwuum. Akkuma ajjeese geeraraatti ilaallatuum. Sababiin isaa immoo inni nama beekaa yookiin goota saba isaaf morma laatee osoo hin taane dandeettii taphaa dubartoota faana godhuun ragaan ba'amaafiim. Kun immoo qalbii suutume hatuu hin olleem. Kanumaafis natti fakkaata kan suutumeen manatti isa waamtee sabbata mudhii ishee eegtee karaan dugdan daaqqoo siifaa ta'u kan ittiin jetteem. Egaanis erga obbo Urgeessaan mana koo keessaa na baqatu argee akka waan dhiirummaan natti hanqateettan of ilaalaam. Akkuma taatota dhaabaa wayyeessaa kitaaba isaa gurraacha Abbayyaa keessatti kalaqee akka abbaa teetoo keessi kiyya haaloon na ollateem. Guyyoonni kiyya hunduu gadda malee gammachuu dhabeem. Yoona maal jedhu laata namoonni naannoo koo jedheen ofitti aareem. Isa boodas miiraa ta'u itti yaadee osoon hin beekin suutumee harka ishee lamaan hidhee ibidda qabsiisee aduu doomtu mana koo tokko diimessee suuta wandaboo ishee jalaan loosee akka nama foon waaduuttan qaama ishee yoon dararu yeroof gammachuun koo daangaa dhabeem. Garuu immoo taa'ee gaafa yaadu nuyi dhiironni gaafa ofii keenya haadha manaa keenya dhiisnee bakkee akka feene taanu nutti hin dhagahamuum. Waan biraas yaannuum. Yoo garuu haati manaa keenya nama faana ciistee gocha hamaaf jibbisiisaa akkasii irratti raawwachuuf duuba hin jennuum. Maaliif garuu nus gaafa isaan dhiisnee nama biraa faana jiraannu akka isaanitti dhaga'amu yaaduun nutti hanqate jedhee gocha koof jiruu kootti taa'ee gaabbuun eegaleem. Eeyyee dhugumatti kanan mana kootti jalqabe suutumeen xumurteem.